Ayena shama akan jutor dotaf kabjamtota OTS Elsa channel hundumti keessa unaga keessani ana nagaa kiyya waaqeena galatu kuno gaa akkuma yeroo darbe waadaa isiniif galeetti ture video kamii akkan isiniif hojjedhu barbaadu kanan jedhe irratti baay'een keessan commentii waan naaf keessanii jirtanii fi commentii keessan sana dubbisee videolee hedduu isiniif hojjedheetiin jira kan isin gargaaru isin fayyadu jedheetii yaade jechuudha. Kuno gaa guyyaa irraa kanas immoo yennaa gara biyyaa galtanii wantoota isin barbaachisanii qabxiilee 5 jedhee kanan yaade kan sirriitti isin gargaara wantoota 5 isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha hordoftoota tiyyaa. Kanaaf hanga xumuraatti nu waliin ta'aa isiniin jedha. Egaan guyyaa irraa kana kan nuun ilaallu jechuudha qabxiilee 5 kana keessa isa jalqabaa irratti argamu keessa inna gara biyyaa galtanii wantoota baay'eedha kan isin gargaaru akkas jettanis immoo wantoota baay'ee gaaffii gaafattan keessaadha kan inni chaanalee isiniif dhiyeessaa jiru jechuudha. Egaan jalqaba irratti gaaffii isin gaafattan keessaa jechuudha inna gara biyyaa gallu akkamdha internetiin kan jettanii fi internetiin yeroo ammaa kana ni beektu yeroo darbe keessa torban lamaaf ni cufama torban tokkoof ni cufama hin beekamu jechuudha. Haalli internetii hin beekamu kana orma teleetu beeka jechuudha. Garuu gama daataatiin kan wal qabatu jechuudha. Baay'een keessan daataa wajjin kan wal qabatu akkamitti daataa naa qusachuu danda'a akkamittiin itti fayyadama gaafan biyya galu qarshii hedduu nyaatamu jettanii kan na gaafattanii fi yeroo ammaa kana duraan baay'ee ni nyaata ture yeroo ammaa kana haalli nuti itti fayyadamaatti jirru jechuudha kan mataa kiyyaarraa ka'eedha kan isinitti himu. Akka isin itti fayyadamtanii paakeejii kan jedhamutu jira jechuudha. Paakeejiin kuni ji'aan kan bitamu ni jira. Akkasumas illee torbaniin torbanoota lamaa fi akkasumas immoo guyyaa guyyaadhaan kan bibbitamee itti fayyadamu ni jira jechuudha. Paakeejiin kunis faayidaan isaa internetii na paakeejii bitattanii internetii fayyadamtanii paakeejii sana nyaata malee qarshii keessanitti hin bu'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf ji'a guutuu viidiyoo buustanii feetanii akkasumas illee chaanaalii yuutuubii kanneen qabdan yoo jiraatanii akka barbaadanitti itti fayyadamtanii jechuudha. Sooftiweerii barbaadan akka barbaadanitti buustanii akka barbaadanitti itti fayyadamtanii jechuudha. Viidiyoo barbaadan daawunloodii godhatanii unlimited kan ta'e hanga ji'aatti osoo daataan keessan hin cufamin yoo ta'e iyyuu qarshii isin kaffaltanii 990 jechuudha. Ani amma saayitii kana isattidha kan hin fayyadamaatti jiru jechuudha hordoftoota tiyyaa. Hanga ji'aatti itti fayyadamtanii qarshii 1,999 isin kaffalchiisu jechuudha hordoftoota tiyyaa. Inni kan biraan guyyaa guyyaatti bitachuutii ni dandeessu hanga GB tokkotti ni ayyama jechuudha guyyaa tokko keessatti. GB tokko innaa bitattanii egaa haala faayidaa keessantu murteessa jechuudha. Baay'ee kan fayyadamtan yoo ta'e guyyaa tokkottis fixuu dandeessu yoo akkasumas immoo muraasa fayyadamtee guyyaa 3-4 isin ga'uutii ni danda'a jechuudha hordoftoota tiyyaa. Kanaaf egaa haala itti fayyadama keessan irratti hundooftanii paakeejii waan jiruu fi akka barbaadanitti bitachuun ni danda'ama jechuudha hordoftoota tiyyaa. Inni kan biraan qabxiin lammaffaan jechuudha waa'ee bilbilaan kan wal qabatu immoo yennaa gara biyyaa galtanii bilbila akkamii fudhadhee gala kan jettanii fi kuni fedha keessanii jechuudha. Namoonni baay'een Samsung kan jaallatan jiraachuu ni dandeessu akkasumas illee iPhone kan jaallatan jiraachuu ni dandeessu. Mobaayilii gosa garaagaraatu addunyaa kana irratti gurguramaatti jira yeroo ammaa kana. Kanaaf egaa fedha keessan irratti hundooftanii mobaayilii gaarii jettanii bitachuu ni danda'ama yeroo ammaa kana. Mobaayilota hedduudha jechuudha kan gabaara jiran kan storage isaanii gurguddaa ta'e kaameraan isaanii gurguddaa ta'e mobaayiliin hedduu waan jiranii fi akka fedhii keessanitti bitachuutii qabdu. Garuu yennaa bilbila bittanii kana akka mataa kiyyaatti kan isin gorsu jechuudha. Yennaa bilbila bittanii waan lama irratti osoo hundooftanii bittanii baay'ee gaarii jechuudha. Isa kaanillee uuma dhiistanii jechuudha. Inni baay'ee importantiidha jedhee yaadu akka mataa kiyyaatti kaameraan bilbila sana baay'ee qulqullina qabaachuutii qaba. Akkasumas illee immoo storage yookiin immoo hammi bilbilli sun faayila isiniif qabatullee ilaaltanii bitachuutii qabdu jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana egaa GB 28 aga 200 bu'eetti illee bilbiloonni waan jiranii fi innaa bilbila bitattanii waan storage isaa guddaa ta'e faayilota hedduu isiniif qabachuu danda'u akkasumas illee kaameraan isaallee waan bareechuu danda'u illee yoo bitattan gaarii jedheetii yaada jechuudha hordoftoota tiyyaa. Qabxii inni sadaffaan yeroo ammaa kana immoo wanti hunduma keessanyayyuu bulee kee yaadda isaatti jiru Itoophiyaa keessatti elektiriikii jechuudha. Elektiriikiin guyyaadhaa hanga guyyaatti sa'aatii 24 hin jiru jechuudha. Hanga yoomitti akka inni itti fufu hin beeku informationii ga'aa hin qabu kanarratti isaanis waan kana jedhanii beeksisan hin qaban jechuudha. Kanaaf egaa yennaa gara Itoophiyaa dhuftan waqtii kana keessa yoo kan dhuftan ta'e dirqama power bankii bitattanii osoo dhuftanii baay'ee tokko gaarii jedheetii yaada akka mataa kiyyaatti. Sababni isaa immoo
taraadha jechuudha kan inni dhufu elektirikiin yeroo ammaa kana taraadha yoo sa'a 8tiif magaalaa kana efe magaalaa kabraadha ammoo sa'a 8tiif jechuudha kan inni fu yeroo isaa 12 illee itti fu jira jechuudha hordoftoota tiyya kanaaf sa'aatii 24 guutuu waan elektirikii hin argannee fi osoo power bankii bitattanii galtanii baay'ee gaariidha jedheetii yaada. Itoophiyaa keessatti power bankii bareedaa argachuu dhiisuuti ni matuta kanaaf ennaa gara biyyaa dhuftanii achi biyya keessa jirtan keessa power bankii bareedaa osoo ilaaltanii bitattanii gara biyyaa dhuftanii baay'ee gaariidha jedheetiin yaada jechuudha hordoftoota tiyya. Egaan qabxii inni kabiraan inni isin fayyada jedheetii yaadu ammoo waan bilbilaa wajjin wal qabatudha jechuudha. Egaan gara biyyaatti silkii ergeen ture jettanii jirtu baay'een keessanii bilbilli sun immoo hojjechuuti didee amma naan gara biyyaa galuu bilbila yoo fudhee galee naaf hojjetamoo hin hojjetu jettanii kan nagaafatanii jirtu jechuudha hordoftoota tiyya. Egaan bilbila gara biyyaa qabatanii ennaa dhuftanii sa'a kana teeleen bilbila cufaa hin jiru jechuudha. Amman beekutti teeleerni nama tokko irratti cufaatii hin jiru jechuudha. Duraan egaa akkuma beektanii bilbiloonni baay'ee cufamaatii turan jechuudha. Innaa gara biyyaadha gara keessaa galan jechuudha. Yeroo ammaa kana rakkoon sun afeetii jira jechuudha. Kanneen ammoo naanaaf hin hojjenne jettanii yaada yoo jiraatan immoo rakkoon isaa kabraa waan ta'eef rakkina isaa osoo barbaadanii bira geessanii baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee kan inni rakkina godhatu IM nambarii irrattidha waan ta'eef IM nambarii isaa osoo replace gootanii baay'ee gaariidhaan isiniin jedha hordoftoota tiyya. Kanaaf gara biyyaa ennaa galtanii bilbillee an qabadhee dhufu hin hojjetamoo hin hojjetu jettanii hin cinqaminaa isin jedha. Garuu dirqama kanneen iPhone qabattan yoo jiraatanii iPhone kanneen qabattan yoo jiraatan jechuudha. iPhone keessanii biyyuma keessa jirtan keessatti unlock godhachuutii qabdu jechuudha. Unlock godhatanii yoo gara biyyaa galtan ta'e malee gara biyyaa keessaa ennaa dhuftan iPhone isiniif hojjechuu dhiisuu ni danda'a jechuudha hordoftoota tiyya. Yoo ma dhufee asittillee isiniif namni kan hojjetu illee qarshii hedduu isinirraa fudhachuu waan danda'anii fi biyya keessa jirtan keessatti iPhone kan qabattan yoo ta'e unlock godhadhaa gara biyyaa galaan isiniin jedha hordoftoota tiyya. Inni kan biraan immoo gaaffiin keessanii waa'ee Wi-Fi yookiin broadband irratti kan hundaa'edha jechuudha. Baay'een keessanii gara biyyaa ennaan galu mana kiyyatti Wi-Fi yookiin broadband galchee fayyadamuutii ni barbaada jettanii nagaafatanii jirtu jechuudha. Egaan ni dandeessu jechuudha. Wi-Fi yookiin broadband manatti galchachuun ni danda'ama. Egaan kana gochuun dura garuu wantoota isin gaggaafatanii prosesii guutan ni qabdu jechuudha. Itoophiyaa keessatti anna akka mataa kiyyaatti kan isaan nagaafatanidha jechuudha kan isinitti himu. Dirqama Wi-Fi yookiin broadband manatti galchuudhaa fi gara teelee yookiin Itiyoo teelee deemuutii qabdu jechuudha. Itiyoo teelee ergi deemtanii wanta isin gaafatan qabu isteeppii isaan isin gaafataniitti wanta sana guutuu qabdu jechuudha. Saniin booda gaa salphaamatti mana keessanitti broadband fayyadamuu ni danda'ama jechuudha hordoftoota tiyya. Kanaaf egaa ennaa gara biyyaa galtanii akka barbaadanitti wanta barbaadanii fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Wantoota an isinitti hime kana hunda isaayyuu godhatanii naan jechuudha. Informationiin karaa biyyaa galtanii gaa kana qofaan hin dhaabatu wantoota baay'eedha jechuudha. Wantoonni yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti argamanii fi wantoonni isin fayyadu jedhee yaadee wantoota baay'eedha. Tooraan akka taraa isaaniitti viidiyoo isiniif gadhiisuudhaa fi yaalii nan godhaa. Kanaaf egaa chaanaalii koo subscribe gochuudhaan akkasumas illee mallattoo bilbilaa kan fuula duraan cuqaasuudhaan qofaa na hordofuu ni dandeessu isiniin jedha hordoftoota biyya. Sa'a muraasa booda viidiyoo kan biraan deebinee wal agarraa. Instaagiraamii isin jaalladha isin kabajaa.